akkuma agartan kana bakki jiru raayituudha. Raayituu wayita dhufne imimmaan boonne wanni imimmaan nu boochise maa inni jennaan ummanni jiru kuni guutuun rakkataadha, dheebotaadha, nama waan nyaatu waan dhugeetiniin bulu hin qabnetu heddummaata jechuudha. Kanaaf isinis awwalas bira dhaabattaatiin jirtanii rabbi isin bira haa dhaabatu. Ammas qarqaarsi keessan itti fufuu qaba. Ummanni bishaan barbaada, boottii bishaanii barbaada, ka bishaan ammootuu geessuuf jechaadha. Dabalataan dhiyanas hedduu barbaadan, dhiyana horii kanamaa qallaba kana guutuu jechuudha. Kanaaf warroota waan kana arjoome takkitti mee maal jettaniin? Allahu akbar jedhame. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hawaasa keenya ka Oromoo ka addunyaa irratti argamtan guutuu keessan rabbi yaada muraada keessan isinii haa gayu. Ammootu dubbii hin dheeressinu. qabatamaan argaa jirra, isinillee qabatamaan argaa jirtan isinin jenna. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kananin qabu akkam jirtan yaa lammii koo sin yaada yaaddoo ta'ee na dhukkubsee cinaada. Lakki lammiin koo hin beelahu qaama kiyya rakkoo isaan danda'u innaa gabee dheebotee waan dhuguu dhabee an argadhu soorachuun kun tahuu. Tokkummaaf jaalalaa kennaa ormi kanaan nu madaala hamma humna keenya kanarratti nu ilaala. Yeroo namaa wal gargaara. Akkuma argaa jirtan imalli deeggarsa lammiif jedhu akkuma itti fufetti jira. Yeroo ammaatti aana raayituu ganda baradimtuu keessatti argamna. Konkolaataawwan isin agartan konkolaataa deeggarsa lammitu lammiif foontu fooniif naha kan jedhuudhaan ejjannoo sanirraa kan ka'e ijoolleen lammiin keenya ka addunyaa keessa faca'e deeggarsa afaan ofii jiruu ofii bira dabarsee deeggarsa godheen qabannee haga danda'amen silaafuu waliin gitu waliin qixxaa'u waliin fakkaatu wanni nu qabannee deemnuuf hawaasni beelli rakkinni hongeen nuti itti dhaqaa jirru waa wal gitu miti. Waa yoo dhaqan nama saalfachiisu kana qabatanii ummata kana fuuldura dhaquun nama saalfachiisu garuu amaana nu kennameef qabannee deemna malee hawaasa kana keessa deemuun deeggarsa xiqqaa kana wallahi baay'ee tokko nama qaanfachiisa. Hongeen beelli akka alaa tilmaamamu akka alaa haasamu akka alaa sooshaal miidiyaa fi iddoo gargaraa irratti maxxanfamee oli dachaadha. Rabbiin kama argame kana keessa barakaa isaanii haa kaa'u jecha akkuma argaa jirtan iddoon nuti itti argamnu ganda baradimtuu aana raayituu keessa akkuma na duubatti argaa jirtan ayisuuzonni yookiin infeesaroonni gara jahaa kallattii gargaraatitti gandoota aanaa raayituu fi akkasuma daawwee sarar keessatti argaman bakka 3-4tti qoqqoodamaa jira. Iddoo kanatti ayisuuzii yookiin immoo ayisuuzii lama yookiin infeesara tokko hambisuudhaaf karoorfannee izni rabbiitiin gaara na duubatti agartan tokko gaara Sumaalee keessaan itti seenanii iddoo ummanni keenya itti beela'e itti rakkate iddoo sooshaal miidiyaa gubbatti suuraan isaa maxxanfame san biraan ga'uudhaaf izni rabbiitiin bobbaanee jirra. Guyyaa borii immoo aduu borganamaatiin gara kallattii bareed bakka magaalaa jedhamtu qajeellaa haga xumuraa waan baaneef kana galmaan geenyutti rabbiin wajjin haa jiraatu. Isinillee ni hordofa warra waan kana gumaache immoo hunda keessa rabbiin isin haa galateeffatu bakka qabeenyi sun bahe ulfinaaf kabajaa fi barakaan haa bu'u jecha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeroo namaa wal gargaara. Yeroo namaa wal gargaara. Tokkummaaf jaalalaa kennaa ormi kanaan nu madaala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد الحمد لله فارونك ربيتي قطر ربيتين دنديت ربيتين أبسا دنديتي قدارا حنقا إرقما أمني كين لميفتم سجدشورا بيا أكنا فقاتو سومالي كيسباني أوغاديني كيسباني bootaa fagoo tahe biyya agartanii caamni guddaan itti bu'ee ganda dikee jedhamu keessa dikeen guddaan ka jiru awwaarri guddaan ka jiru biyya agartanii rakkinni guddaan ka irra ture horiin irraa dhumee gaalli irraa dhumee wanni agartanii bishaan waan dhugan dhabanii jedhan ganda kana keessa alhamdulillah faaruun ka rabbiiti bira geenne waan dandeenyuun bira dhaabbatuuf nullee akkuma isaanii waa godhuuf osoo hin tahin isaan walaalu isaan bira geenne halkan edaa
deemaa bullee aruusin bullee aruus irraa kaanee raasoo keessa bullee raasoo irraa imoo deebine imoo irraa amma makiinan yeroo hedduu bulluqa keessatti yookaan ramlaa keessatti nu harka gachiisuudhaan keessa jaraa haruudhaan keessa agartanii kaan dhiibnee kaasuudhaan akkasumatti keessa dabarree alhamdulillah eega mashaqqaa guddaati eega sagaleen kennallee geeddaramte eega bifni kennallee bifa biroo tahee geeddarame alhamdulillah biyya kana bira geenne wanni nu irraa gammannu qaamni kenna dadhabbii qabaatu wajjin isaan arguun bakka kana dhufuun kenna baay'ee nu gammachiisa effeessara lama qabannee bakka kanatti obboleeyyan kenna wajjin Sheikh Muhammad Amin wajjin Sheikh Muhammad Amin Hussein isaan wajjinii fi akkuma san ibsaa kennaa fi Sheikh Saadiin akkasumatti Yusuf jarriin kunniin ormoota waan kana qindeessee koreessee wajjin deemnu kunoo akka isin argitan kanatti baadhatanii bakka kanaan gahanii jedhanii amaana ummatallee bootaa kanaan gahanii amma asumarraa yaamsi kenna ummanni inni duuba jirurree kan dhageeffatullee jabaadha ganda kana gargaara rabbi isin haa gargaaru fageennaaf jedhanii irraa goruun barbaachisaa miti fagaatan jedhanii nama du'atti dhiisuun barbaachisaa miti akka gartanii waa jiraatanii waa nyaatanii bulan akka wagidee takkallee taatu waa shafatan godha بركة ربي سني هاجرو قالتهم ما يسني جل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد دران درسي الحمد لله رب العالمين ربي نما غرغارو نتاسسه نمني واندن دؤون نما غرغارا كون ملك اوفيتين كون هم اوفيتين كون يادا والغرغارا نوتي الحمد لله رب العالمين وان نمني نتكن ملك امني ولت غوري امانه نركاته هم نكنت بكم رب نكنت فيدمو دان بكا كان انغني جرا واني اماني دامو امتك نبجچودا بكا مترجم نكون باي فغودا كرا بولي كرا لما سدي بوليت كبكا كان غني اذا اما فكينا فالكن ده سومالي كيس بولي سوماليا غندا راسو يدو مغالا راسو يدمتي bakka afaan hin beeyne keessa bullee achiin qaxxaamurree oromiyaa tasteebine jechuudha daawwee sarar keessatti akkuma isheen jedhan dikee bakka jedhamu kana kanaaf amma wanni nu qabannee dhufne kun ammallee lakkoofsa ummataatiin miidhama ummanni qabuun wal bira madaalee yoo laallu gahaa miti nuti inshaallah miidhama keenya hin laallu yoo ummanni nu duuba jiru kun deeggartoo fi kan itti fufu ta'e ammallee deddeebinee deeggaruudhaaf inshaallah maqaa rabbiitiin nuti of qabnee jirra biidhnillahi ta'ala isinillee warri duuba jirtan warri waa sadaqattan wanni amma goone kun gayaadha jennee laaluu hin qabnu jabaadhaa deeggarsa keessan itti fufaa namni dhumaa jira karaatti fakkeenyaaf gaala du'e kanneen arginee bira tarree karaa irratti kanaaf inshaallah gabaabumatti ammas imalli keenya kun ka xumuraati miti kun asirraa yoo baane gara aanaa daawwee sarar ganda biraa waan deemnu. bismillah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. hawaasa keenya kaidilee addunyaa irratti argamtan bakka isin jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu jecha gabaabseetumaan dubbanna maaliif bakki jirruu fi akkaataan itti jirrullee hedduu ulfaataadha hawaasa kana arguudhaaf hedduu gammanne hedduu qalbiin teenya nu bohaarte dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namnummaan lafa tana keessa hin jiraata jechuun dhugaa namatti hin fakkaatu gadi qabanii yoo laalan lafa bishaan wahii hin jirre lafa karaa wahii hin jirre barahaa biyyee kan namaa miti makiina yoo keessa deemtu keessaa bahuun ulfaatu keessa deemnee bakka kana geennee garuu lafa kana deemnee oromiyaa keessaa baanee sumaalee seennee sumaaleerraan oromiyaatti deebinee galanne rabbitti haa jiraatu kuni hundi wanni ammoo olii gadi fiineef amaanaa keessan galmaan gahuu fi rabbi isinirraa haa jaalatu sadarkaa keessan rabbi ol haa fuudhu xiqqaa fi guddaa keessan isiniin jenna hawaasa kanas rabbi roobaan waan ufii jaalatuun isaan haa gammachiisu haganumatti gabaabsinaa imalli keenya ammas itti fufa waan taateef hawaasa kana bira dhaabatu hin dagatina qarqaarsi keenya kanu godhaafiitiin hin jirru gurshaa afaan kaayan malee halkan takka halkan lamarra bulchuu hin dandayu hedduu rakkinni jira waan taateef ammas bira dhaabadhaa isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. nuti jaalannee miti ireen qooda rabbiiti kottu na qarqaari naafsituu aanaati olaaf hongee mudateen
du'aaf jiruu hanqattan beela horii baraaruuf bakkaa bakkatti godaantan. Maqaan kiyya Jawhar Abdullatiif naan jedhani bulchaa aanaa Daawwee Sararii gandatti kee keessa jira bulchaa gandaatti ana haa ta'uutii kanaan wal qabsiisee oolan bara baay'ee nurra marmaaree ummanni gartee horiin gartee ummanni qabu dhumee mukni lafarraa dhumee achirraa hawaasa keenya ka muslimaatii fi mootummaan keenya galanna haa ga'uutii ummanni keenya arda bahee sheekonni bahee jaarsi bahee warri mootummaa bahee nu bira dhaabatee rakkoo teenya tana arguu fi isin galatoomaa jedha. Kanaaf horiin wanni kalee biyyi tun qabdu gaala fi re'ee loon wanni sun marruu inni irra jiruun dhumte sa'aatii ammaa yoo ummanni keenya ka muslimaa kun bira dhaabatee ummata kana beelatana baraarsee akkana godhuu yoo hin ta'in rakkoo hama jira jechuu amma waan jedhu iyyuu hin beeku an gammachurraa maaliifi ummanni kun katakkaa biyya tana hin argin ka naannoo keenya kana hin argin naannoo oromiyaatiin waan akka ganda Daawwee Sararitti ganda dikeeyii gandi dikeeyii daangaa oromiyaa keessa jirra jechuu har'a ummanni kun halkan deemee guyyaa deemee aanota gartee aanaa raasoo aanaa iimee aanaa naannoo shanii aanaa lamaa sadi keessa bahee dabree qaxxaamuree karaa dhukkee kana kee deemee beela'ee dheebotee armee tana ga'uun galata guddaa qaba. Ummanni keenya nu duuba jiraanullee hin beeyna lafti tun lafateenna horiin dhumee dabre ummanni kun rabbi galan haga'uuti isiniin gartee baraaree armee tana ga'ee as durallee akkasuma nu erganii arrallee dhuftanii akkana nu gartanii ummata keenya kabeela qabu lafateenya ta'oola mukni irraa fixe horii dhume ijaan arguun keessanii galatoomaa jenna rakkoon harkaanu qabu rakkoo oolati horiin inni hafe kun namni haa guddatoo xiqqaattu amma nyaatee kun halkan kana namni hagana nyaateen bula wanni horiin nyaatu sirumaa hin jirtu lafarra. Maqaan koo Asaffaa Jaraan jedhama. Itti aanaa bulchaa aanaa Daawwee Sararii. Akkuma beekamu aanaan keenya sababa hongeetiin roobni ji'oota torbaaf ji'a saddeetiif baasii saddeetiif osoo roobiin hongeen amma miidhaa guddaa geessisaa jira. Kanaan wal qabatee hawaasni keenya yeroo ammaa kana rakkoo hammaataa keessa jiranii gandootaan aanaan keenya qabdu gandootaan 18 keessa hawaasni baqatee iddoo loon isaanii marga argachuu danda'anitti godaananii jiranii. Kana malees immoo yeroo ammaa kana rakkoon bishaan dhugaatii akkasumas rakkoon nyaata namaa rakkoon nyaata beelladaa hamaatu jira. Kanaan akkuma beekamu warri gargaarsa kana nu fidan ustaazonni maqaa Oromootaatiin gargaarsa guddaa nu kennanii jiranii. Ammatti gargaarsi gama isaaniitiin nu kenname midhaan daakuu fi mokoroonii ruuza garagaraati. Haa ta'u ammatti makiinaa naannoo Ifeesara jaha nu bira ga'ee jira. Zubeedaa Kamal Kadir jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira hoggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misooma aanaa Daawwee Sararii. Isatti aansuun ammoo akka waliigalatti dursa itti aansuudhaan galata guddaa isinii galchuu barbaada jechuudha. Akka waliigalatti isinis waan uummanni kun keessa jiru hubattanii ilaaltanii deeggarsa silaa barbaachisan lammitu lammiif deeggarsa taasisa waan ta'eef deeggarsi isin amma taasistan kun uummata kana hin dandamachiisa waan ta'eef isinis aarsaa kana hunda kaffaltanii kiiloomeetira hagana fagaatu kana deemtanii dhuftanii uummata kana ija keessaniin argitanii deeggarsa silaa barbaachisan illee fiddanii biraan ga'uu keessanii galata guddaa isin galchuu barbaada. Rakkoof gidiraa gidduut suuraa keessan fiixattan utuu ani siif jiru harka ormaan laaltu siif dhaqqabaa dhufee homaa narraan taatu si baraarti sanyiin tee yaa biyya dhiiraa hin miidhamtu abshiir sabni keessa warra diini sinirra hamma guru abbaan kennallee warra diini ilmi kennallee warra diini rabbi tarra walti nu fide مرتو إسلام مرة شهادة الله أكبر جد ربها رحمة رب سنها رحمة رحمة الوقوتني رب سنها رحمة سيقوتهم بوهن درا بكا جتين ديقدي نلال السميرة نتو ريفانا أنا يا هرا الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بوليان كنا وري ديگر سلامي كسنيف قوتم بكجرتني رب سنر حاجالته إيجا ديم سكينا كقويا سدي أفري بودان
guyyaa har'aa kana aanaa daawwee sararitti deeggarsa godhuudhaaf konkolaataan fe'amee karaa biraatiin deemee karaan nu amma dhufne kun immoo bakka amma dikee jedhamuuf uummataaf raabsinee wayita dhufnu karaa kanaan konkolaataan dhufuu waan hin dandeenyeef motorsaayikilii kana fayyadamuu dirqamnee jirra. Osoma deemnu immoo karaa kana gaala kana walitti dhufnee namni kun Sumaaleedha afaan Sumaalee haasaa afaan Oromootti hiikanii yoo nutti himan maali sagaleen kun gaalli kun maa akkana ta'a jennaan beela'ee dheebotee sagalee kana dhageessisa yaan subhaanallah wallahi waan jararra dhageenye kun beela'ee akkana godhate yaanii rabbiin biyya teenya illee nu haajisu deeggarsa keessanillee rabbi sirraa haa jalatu nuti amma kallattiidhaan motoraan gara aanaa bareed imalaa jirra sheeka keenya sheek Sa'aadii waliin warri imala kana waliin bahaa jirru wal qoonnee bakka lamatti gariin konkolaataa ittiin dhufneen gara sumaan deebi'anii karaa dhufneen nu ammoo asiin qaxxaamura deemnee ka aanaa bareed qooduudhaaf deemaa jirra wal qunnamtiin keenya achi ta'a haala mijeessuuf karaa gabaabaan dhufnee motoraan dhufne bosona keessa rabbiin nufi isinirraallee haa jaalatu jedha. Gandi keenya waan dhumarra jiruuf waan bishaa karaa qabnuuf karaa sanurraa qabanii karaan biraa bakka biraatti bu'u. Nu qamalee torba yennaa jedhan maayibaafni kana ganda afurin nu gubbatti amma nu gamanaan jiru. Gandi sadi achiin armarratti hoggaanfama duratti nu qamale miti maayibaas amma dhumaa jirraa horiin nurraa dhume namni nurraa dhume beelaan dhume. Makiina yenna armaakaano naman nu fuudh 200 fa'aan nu fuudhan 300 fa'aan nu fuudhan midhaan kennan argan waan argan nun qab dhumaa jirraa lafateen na gubbatti akka inni nu bu'u yoo mootummaan kan nu beeku taate asiin durallee iyyannee tur ammallee iyyan akka amma nu gubban nu bu'u kuroofturratti maayibaasa kuroofturratti akka inni nu bu'u. Mungkin eegana iyyannoo teena ta armaakaatee bakka mara dhaqxe armaakaanee qamalee nu jala ganda dhaqnee gandarraan fuudhan maayibaasa keenyarratti akka nu bu'u san barbaada. Oromiyaa irraa kaatee lafa dheeraa fi daangaa dheeraa keessa dhuftee nu bira dhufuun uummata Oromoo ka oolaa harkaa qabu sababa barri oolaa harkaa nu qabuuf nu bira dhaabatanii maddii dhufuu keessa nufuu galatooma kanumatti aansee nun guddina Baalee bahaa aanaa daawwee sarara maayibaasii kurooftu bakkee nu amma jirru akkasumas maqaan kiyyaallee Abdullaahi Mahammad jedhama kan dubbachuu barbaade uummanni Oromoo yeroo dheeraa uummanni Oromoo bal'aa daangaa isa dhumaa bakkee nu jiru daangaa isa dhumaati daangaa nu jiru kun naannoo nu marse naannoo Somaaleeti aanaa 5 kan Somaalee nu marse aanaa 6 afaan Oromiyaa aanaan karaa dhiyaatiin nu marsu aanaa Raayituu qofa irraa gaditti Raayituu Raaso akkasumatti Iime Eelkarre Carratti Gorbaqarsa akkasii dhumatee daangaan keenya guutuu qubee U jedhu akka qubee U jedhuutiin nu marfamee jira naannoo Somaaleetiin kana nu gadi biyya biraa keessatti iyyannu qabnu U jenne akkuma qubee Utiin qubeen teenya barreeffamtee jirtuuf Somaaleen marsitee jirtuuf Oromiyaa U jennee mataa ol deebine Oromiyaatti dhiyeessaa jirra. Wanni nurraa iyyannu nyaata beela kan daa'imaaniiti kan namaati kan dunyaati baatii 8 nu roobne lafa wanni midhaan qotamee hin jiru geejjibni karaa nu bahee midhaan bu'aa qajeela nu bu'an hin qabnu kanaaf qabeenyi nu qabnu kulli nu harkaa dhumee jira horiin hundi nu harkaa dhumatee jira daa'imaan kulli ka duraan warri horsee bulaa duraan horii jala jiru bakka tokkollee sochoosu dhabee maabara guuranii kun daa'imni hagana gahu kan marfamee ciisu daa'imni hagana kun kulli maabara keessa duraan warra alatti horfatu sababa hongee beelaatiin kan wal qabate hongee beelaatiin baatii 8 roobni hangarree baatii 8 saglaffaa amma kee jira kanaaf yeroo armaan dura marsaa lamalee taatu warra me'anii nu bira dhufee jira raashinni konkolaataan tokko asiin nu bu'ee uummanni haga armaa kun waliin geenne maayibaasiin kun ganda torba qabdi isii wajjin torba gandi 3 nu gadi jira 3 nu ol jira torbeessituunis torbaffaanis ganda torbii kun kulliin asirra dhufee asirra amsate akka nu oduu qabnutti ammalleen Oromiyaan bal'oodha gargaarsa baay'ee wali buuftee ammalleen akka oduu nu dhagamte qabalee dikee jedhamtu maayibaasii kana jala jirtu raashinni bu'ee nu jedhanii oduu dhageenne garuu karaan silaa nurra deeggannee maayibaasii gandi torbaan nu fudhatu kana ammallee as nu dhufuun keessa nuuf galatooma midhaan sun achi nu bu'u nu galatooma argannee haga sanuu itti guuranna Oromiyaan akka nu qabdu Oromiyaan akka nu gargaartu biyyittiin gandi Oromiyaan yoo ka wal gargaaru jiraate
نقبين أوي قبين تنمر فمني كان نبرة فمني أوي جنة أفهم قوتين أورمية دي شاير راكو فنقوله نياتنا ما مرافق أورمية نبرة دعوتن ما يباشي كروف ترى كانوا نبوفتن باي اسمرا أورمية أبديك أمنا اسمرا نيكا جيلا اسمرا أبدي قوتين اسمه جنة جلتو ماي لكننا أورمي كنا نمدانا همهم نكينا كان الرتيب أيك أما ما شاء الله تبارك الله إمالك إن ديكير راكاني كروفتو كي زباني غارة كان جيني جرا غارة كنا أما بحبرة رما غارة داوي سرر هاي من لوكا شيخ إن شاء الله داوي سرر بران أما إتقدي بأجر رمالي برا ترى سومالي جيني سومالي ران أمتا ديكين سوني سومالي في إثيوبيا تدانجس تيجا أوكي سومالي سنة ديكت تقدي بينه ديكير ران أمس أمتا بيلاها برا ديما جرا مكينان دي مندن ديتو الحمد لله هيانو سوتشوس الحمد لله ورد إفاجير قد ربنا واتاسسو اللهم تقبل منا لو في ورد صدقة اللي ربي هجالته شيخ سعد ويتأكنا قموجي كيسا بكتكا ديم جنين بيني كانا لمي كيسا نيجتني سوچوتان مالتو سني دقاما رقامان وقا ربي قمتشو قدتو نمت دقاهما قمتشو ران أرقن قمتشو حواسني كينا حواسا كان قرقارو قمتشو أموتو أمتا كينا أمانان حواسني كينا نت كينا سوني قامان وفني مسكين هركان قهو چالا وننما قمتشي سنجرو ربي سان ها قمتشيسو جنة حواس أورمو كايدلي الدنيا رت أرقم بوتو إسا أكو زنبان تاني شيساد نمي أماناتو كيو في الرت فوده bakka jirru san irraa binnee erginee namoota muraasa waabnee itti kennuu wallaalle dhugaa rabbiiti amanaan tun gidduutti baddii fe'amee bakka inni bu'e kadhabame ka kanaan dura baay'eetu jira dhugaadha isa san mirkaneessuuf amma alhamdulillah rabbil alamin uf miinee jiruu teenya keessaa baanee bultii teenya dhiifnee hojii keenya ka idilee dhiifnee waan ummanni idil addunyaa niyyata kana bakkaan gahu itti xaaru illee wallahi gammachuu guddaan na dhagahama ammas kiyya ka dhuunfaa badee ka wanni fedhe badee kana yoo galmaan ga'e irratti gammada alhamdulillah Allahu akbar akkana yaanu akkas martuu gammachuu makana qabna keenya ka dhuunfaa baddee ka hawaasaatu ni galma haageetu ummata miskiina bira dhaabadha ammas bakka jirtanii gargaara wanni nu ammootu ummata kanaan gargaaraa jirru hedduun ummata wal nu gahuu hin dandeenye yeroo namaa wal gargaara tokkummaaf jaalala kenna ormii kanaan nu madaala amma humna keenya kanarratti nu ilaala yeroo namaa jazaatu ilma namarraa umaa namaa taru ka ilma namaa ka rabbi guddaa lafa singartan san lafa kaa'e dhalee baatanii kurooftuu baatanii dikee baatan san lafti sun lafa nutti cinqamaa turre lafeen nama kennatii fi sa'a kennaatti cabaa turte irraan baqanne irratti ka jirru isinillee nu dhuftanii ummata islaamaa akkana bahee dhufee nama kenna fi lafa teenna fi nafa kenna gamana jire jedhee nu laale galata guddaa jazaa rabbi haa deebi'uufi kanumas amaanan isin achirraa ergamtee magaalaa tana dhuftee nu geettee jirti harka kenna jirti haga dandeenyu laafaa kenna ka harka jalaa jiru ingeennan itti kenninaa waan rabbi hireefi ulfaadhaa isiniin jedha jazaa khayrii rabbi isinii haa deebi'u ka jedhu ijoolleen keenya ka biyyoota adda addaa jirtan lammiidhaaf jettanii warri deeggarsa gootan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jecha wanni amma asitti keenya ibsuu barbaadu guyyaa kaleessa qinneerraa taanee akkasuma immoo wayitaa ganda baradiintuu jedhamu geenyu deeggarsa keenya bakka lamatti addaan qoonnee tokko daawwee karaa keessatti magaalaa bareedu amma immoo karaa Sumaalee keessaa baanee Raasuu keessaa baanee Dikee bakka jedhamu bakka sadiitti karaa karaa bakka lamatti waan addaan qoonneef karaa magaalaa bareedduu sana amaanaa mootummaan as erganne inni sunis kunoo keenya eegee warri biyyaa warri ganda kanaa argisiisanii jiranii amma hin qoomnaa manni hajamaa rakkataa baadiyyaa irraa oolanii bakka kanatti argamaa. Namoonni biyya alallee haa ta'u biyya keessa ta'anii qaama beela'ee kana qaama hongee sababa roobaatiif
hanqatee as ga'e kana akkana birmachuu isaaniitiif hundi keessanii jazaa keessan Qamaan fagaadhu siin daagannee waa'een kee jarraan hin bannee ofiif nyaadhee beelaaf sii kennee hin beeku yaaddoo keef takkumaan rafnee ulfinni keessan hin madaalamu lammiin diyaaspooraa eessayyuu taatanuu keessumaa warri Saawud Arabiyaa taa'u galata keessa rabbumti haala kaa'u xiqqoo qabdaan qooddanii keettanii hin qusanne garaa laaftan qomoo keessanii